Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu har'a odeeffannoo tokko isiniif fidee dhufee jira. Innis maal inni namni yeroo hundaayyuu waan addaa dalaguu barbaadu, namoota keessaa adda ta'uu barbaadu, adeemsa kee keessatti, hojii kee keessatti waan addaa mul'isuu barbaadu kaardii niitaaf fayyadami. Yeroo ammaa kana keessatti teknooloojiin kun addunyaa irratti bal'atee jira. Namni biyya faranjii biyya qaroomte keessatti kaampaaniin guddoo namoonni sirrii baratan hayyoonni akkasumas namoonni siyaasaa gurguddoon jechuudha odeeffannoo isaanii kaardii isaanii kennuudhaaf dhaabbatanii jira. Yeroo kamiyyuu odeeffannoo isaanii bakka takkatti walitti qabatanii kaardii isaanii bilbila keetti yeroo qaqqaban odeeffannoon isaanii hundi siif darbaa jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti gaafa namoota wajjin wal qunnamtu kaardii niitaaf yoo fayyadamte baay'ee more smarter nama naannoo kee keessa jiru hawaasa kee irratti hiriyaa kee irratti yookaan immoo namoota walumaa galatti karaalee ati wal qunnamtu hunda irratti wayyaa taatee gaarii taatee more professional taatee more secured taatee gaafa sochootu ilaalcha addaa waan addaa hawaasa kee keessa argata. Kanaaf kaardii niitaaf fayyadamu heegaree kee qofa osoo hin ta'in eenyummaa kee namoota bira jijjiiruudhaaf guddisuudha. Ulfaadhaa galatoomaa.